Jira jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya oduu keenya yeroo ammaan tana jalqabneetii jira. Somaaliyaa fi Somaalilaandii gidduutti haalli dhiyeenya kana eegalamee itti fufeetii jira. Dhiyeenya kanaatiif beekumtii biyyummaa kan Israa'el Somaalilaandiidhaaf kan ta'e ilaalchisee Soomaaliyaan guyyaa har'aan tanaa walgahii hatattamaa walitti yaamuun isiitis dhagahameetii jira. Walgahii hatattamaa guyyaa har'aan tanaa mootummaa Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahmuudiin durfamuun guyyaa har'aan tanaa kana achirratti geggeeffame yooniif ta'us walgahii kana irratti immoo mootummaan Soomaaliyaa ibsa waloo fi akkasumas ibsa dheeraa ajaa'ibaa kan ta'e mul'isa. Kanaanis mootummaan biyyattiidhaa ibsoota dabarsaniinis kun immoo garuutu Israa'el beekumtii Somaalilaandiidhaaf kennite kun kan hin taane jechuun dubbatan. Dhaamsa kanaatiin qofa osoo hin taane Suudaanii fi akkasumas Eertiraan gara Soomaaliyaa deebitee Soomaaliyaa waliin jirra jechuudhaas mul'isaniiti jira. Mootummaan Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahmuud garuu guyyaa har'aan tana Israa'elii fi akkasumas mootummaa hawaasni isaanii gadi ba'anii biyyattiidhaaf beekumtii kennuu hin dandeenye jechuun dura dhaabbatan. Kana qofa immoo osoo hin taane Itoophiyaan akkamiin dubbachuu dhabdee jallifte jechuun ijoo miidiyaa Soomaaliyaa ta'eeti jira. Hanga xumuricha qophichaatti nu faana taasisuu hin dagatinaa isiniin jenna. Eertiraan gara isiitiin immoo guyyaa har'aan tanaa gadi ba'uudhaan ibsa isaaniitiis kennaniiti. Nuti immoo gama keenyaan Soomaaliyaadhaa waliin malee Somaalilaandii waliin hin jirru jechuun dubbataniiti. Mootummaan Eertiraa abbaa biyyummaa Soomaaliyaadhaan hiriirina jechuun erga dubbataniin booda Somaaliyaanii fi Somaalilaandiin immoo jechaa fi waa hundaanuu wal afaan deddeebifachuun isaaniitiin mul'ata. Guyyaan kaleessaa irraa eegalamee hanga har'aan tanaatti isaanis gammachuu qabanii fi hiriira ba'anii alaabaa biyyoota lamaanii walitti fidanii kan dhiichisaa jiran yoo ta'us garuu immoo Soomaaliyaan gara kanaatiin walgahii jabaa irra oolan. Kanaanis mootummaan Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahmuud kana jechuudhaan dubbata. Uummata Falastiin kan yeroo ammaan duraatii fi lolaanii turan guutuu gadi baasanii lafa Soomaaliyaadhaa irra fiduuf deeman. Netanyahuun jechuun mootummaa Israa'el qeeqaniiti jedhama. Mootummaan Israa'el immoo gara isaatiin abbaa biyyummaa Soomaalilaandiidhaa kennuudhaas waan hin dandeenyeef daangaa cabsuudhaa fi akkasumas biyyattii biyya keessatti miidhaa gurguddaa geggeessa jechuun dhaamsa dheeraa wal duraa duubaan dubbataniiti. Kana qofaan osoo hin hafin immoo mootummoota biyyoota ollaadhaa kan ta'an hedduudhaaf bilbiluun kan biyyi kiyya saamamaati jiran waliin dhaabbadhaa jechuudhaan dhaamsa dheeraa mootummaa Soomaaliyaadhaati. Kana qofaanii miti. Keeniyaan, Yuugaandaa fi Taanzaaniyaan akkasumas Suudaan, Masriin, Jibuutiin guutuun isaaniitu akkaaniif isaa waliin jiranis dubbatan. Kun immoo daangaa keenya darbanii dirqamaan biyya teenya keessatti biyyummaan biraa hin uumamtu jechuun mootummaan Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahmuud dhaamsa isaanii wal duraa duubaan dheereessaniiti jiran. Garuu immoo guyyaa Isniinaa jechuun fulbaana 28 irratti walitti dhufuudhaan walgahiin dheeraan akkaaniif biyyoota garaagaraatti gaggeeffamu dubbatan. Durataan gamtaa Awurooppaadhaa akkaaniif jedhamutti immoo Soomaaliyaan biyyi isaanii hin diigamne. Gonkumaa'uu biyya Soomaaliyaadhaa namni bakka bu'ee biyya biraa hundeessus hin jiru jechuun dubbataniiti. Soomaalilaandiin garuu immoo akka biyyummaatitti kan ilaaltu yooniif ta'us maqaa biyyummaa guutuu isiidhaatiinis kan jiraachaa jirtuu fi waraana iftiin deebi'ee akkasumas maallaqa dhuunfaa ofiitis qabdu. Bara 1990 fi irraa eegalamee hanga yeroo ammaa bara 2026 akka lakkoofsa addunyaatti uummata ofiin bulchaa jirudha. Mootummaan Soomaaliyaa immoo rakkoo kanaan kan geggeessa. Har'a immoo yooniif Puntlaaniif kan Soomaaliyaan laandiin irraa baatu ta'e Puntlaanis haaluma kanaan dabarti jechuun dhaamsa isaaniitu ture. Mootummoonni biyyoota garaagaraa immoo dhaamsa kana mataa gadi qabanii ajaa'ibsiifataati jiru. Somaalilaandiin immoo namoota haala biyya isaanii kana keessatti dhaamsa guddaa qabaachaatii akkaaniif dabarsaa jiran. Namoonni tokko tokko immoo Somaalilaandiin akkamiin Soomaaliyaa irraa buqqa'uu dandeessi jechuunis wal gaafatu. Nuti Soomaaliin guutuun keenya tokko jechuun mootummaan Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahmuud dura dhaabbannaa guddaa haalaan inni dabarsu. Namoonni hedduun immoo dhaamsa Soomaaliyaadhaa kana hin dhageenye fi kan hin fudhanne ta'uu isaaniitiin mul'ata. Garuutu immoo Soomaaliyaanii fi Somaalilaandiin biyya takka. Nuti immoo nuka isaan naannoo teenyaaf beekumtii kennuunis hin barbaachisiifamu jechuun himan. Naannoo takkittii kana keessatti immoo gadi ba'ee namni tokko akkamiin biyyattii teenya keessa beekumtii kennuu danda'a. Yeroo ammaan duraatiifis didaati turre har'alleedhaas diduudhaafis ni dandeenya kanaadhaafis mirga qabna. Nuti immoo mirga keenya dheeraatee haala ta'uun barbaachifama jechuudhaan mootummaan Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahmuud dideeti jira. Mootummaan Itoophiyaa hanga ammaan tanaatti deebii takkaa osoo hin kennin riseetii walitti eegaati. Mootummaan Itoophiyaa immoo garuutuu yeroo dheerinaatiif kan dubbachaa jiran ta'us namoonni lama immoo gadi ba'anii
miseensi paarlaamaa kan ta'e Dr. Dassaalan Jaalneedhaa immoo gidduun Somalilaand yeroo ammaan duraatiif nuti jalqabsiisee fi ni eegalchiise nuti. Garuu immoo nuti sararaan tana haala biyyattii sanii keessaa qooda guddaa qabna jechuudha. Garuu immoo itti gaafatamaan warshaalee Itoophiyaadha. Itti ba'uun Somalilaandiidhaan baga itti isiniin ga'e jechuudhaan dubbachaa jira. Inni immoo kan kana dabarsuu isaatiin qofa osoo hin taane Somalilaandii fi Somaaliyaa yoo kan bahan ta'e biyyoonni biraa hoo maal akkaaniif ta'u jechuun gaafata. Kanaanis Somalilaandiin yeroo hedduuf kan isheen bulchaa turtee fi biyyoota adda addaatii waliin hidhata adda addaa kan qabdu. Akkasuma ammaasis Taayiwaanii fi biyyoota tokko tokko waliin yeroo hedduufis deemanii kan jiraachaa jiran. Biyyoonni Somalilaandiidhaa immoo Taayiwaanii waliin hidhanni isaanii yeroo hedduuf kan tures. Chaayinaan akkuma Soomaaliyaan butulaan Somalilaandiif beekumtii hin kennine akkasuma Chaayinaanis Taayiwaaniif beekumtii hin kennine. Har'a immoo mootummaan Soomaaliyaadhaa kanaanis gadda guddaa itti dhaga'amaa jira fakkaata. Garuu biyyoonni ollaa isaanii martinuu Israa'eel irratti duulaati jiran. Haala kanaan mootummaan biyyattii dubbachaa jira. Sagalee isaa haala kanaan dhaggeeffachuu ni dandeessan. Kun immoo biyyi keenya biyya duraanii sabummaan fedhee biyya keenya biyyummaa irraa jijjiiruu hin danda'u jedha mootummaan Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohamud. Namoonni hedduun immoo maqaa hin fakkaannee fi biyyoota hin taane deemanii hawaasa Falastiin kan yeroo ammaa duraatiif isaanii lolaadhaan turan biyya teenya bitanii qubsisuu barbaadan jira. Kanaafuu ergaaniif biyya isaatiitti rakkoo gurguddaa uume. Garagalee biyyattii teenya fidee shororkeessuudhaaf deemaa jira. Garuu immoo hawaasni Falastiin kan maan durattis dinnee jiru. Kanallee irra deebinee hin barbaadu. Jechuun dinneeti. meeshaas wado lama hadiyo idinkama jirto ha u jeesanina waxaan mar kale ku celinayaa oo aan xasuusinaya walaalaha waqooyiga soomaaliya iyo caalamkaba in mowqifka dowladda soomaaliya aanay wax iska bedelin iskana bedeli doonin kaasoo ahaana doona in wada hadal macno leh lala galo maamulka Somaliland si midnimada yeroo ammaa immoo gadi buusanii Falastiinii fi Soomaalii walabaan deebisan jechuun dubbatan. Yeroo namni Falastiin immoo gudeenya kanaatiif gaafaaniif Somaalilaandiidhaaf gadi baatee Soomaaliyaan Israa'el beekumtii kennitu nuti Soomaaliyaa waliin jirra jechuun Soomaaliyaa taageeruun isaan ni mul'ata. Wayitammoo isaan Soomaalii cinaa jirra jaan kanatti biyyoonni idil addunyaa dhaamsa guddaa qaban dubbatan. Pirezidaantiin Soomaaliyaa immoo Hassan Sheikh Mohamud dhaamsa isaa wal duraa duubaan hawaasa isaatii fi biyyattii isaatiifis dabarseeti jira. Kun immoo tokkummaa biyya isaaniitiis eeggataa tokkummaa biyya isaanii akkaanis ibsatan jechuun mul'ata. Somaalilaandiin biyya teenya irraa isa akka waan taateef hawaasa alarraa dhufuuni koo alarraa nutti seenu mareef duuba deebifnee jabaannee ofirraa deebisuun tarkaanfii keenya jechuudhaan dubbatan. Kun immoo taatee ammaan tanaatiinis osoo hin taane waa yeroo hedduu gamma duratti yaadamee nurratti qophaa'e. Biyyattii teenya dura duubaanis kan nurratti duula yaadu malaa duuba deebifnee tarkaanfii nurratti fudhatamu malaa ni xinnaa jira. Kun immoo haala kanaatiin kan itti fufu jechuun kun sagalee isaati. Nuti kana keessatti wanni nuti beeksisnu guutuu haala maatiitti dhaamsa guddaa qabnaa jenna. Namni biyyattii namaa irratti as deemee dhaamsa hin taane hin kennu jedha. Biyyoonni ollaatii fi akkasumas addunyaan guutuun nu quba qabaachuu qabdi. Biyyattii keenya keessatti namoonni miidhaa addaa fi akkasumas rakkoo adda addaa gaggeessuuf qophaa'an martinuu akkaaniif dhaabbatanii fi akkaaniif nu taasisuuf duuba deebi'an jedha. Kanarrattiinis kan ga'e galatoomaa jechuudhaan hawaasa isaatiif dhaamsa guddaa dabarsa. Kun immoo hawaasni qayyaa fi akkasumas miseensonni paarlaamaa martinuu galatoomaa jechuun dhaamsa isaanii guddaa kenneefii jira.
adinka oo wada og dhammaan shacabka Soomaaliyeedna uu yaqaano dhawaaqa iyo hadaaqa dhaqanna aan u lahayn jirnay waayaha dhibka badan ee taariikhdeena soo marayna hal hayska inoo ahayd tulad geelahoo dhacan